Zake sanani zikaranna milki biyya lamaanii wanni gabroomanii tokkichi rabbumaa ta'uunu barsiisuuf nuuf ergama nabiyyichi rabbi rasuulli caalamaa risaalaa addunyaan ga'uuf filataman dukkana dachaarraa gara ifaa islaamaa wallaalarraa gara beekumsaatti waaman Qur'aanan ergaman maal walee uumamaa heeraaf seera rabbii waa hundaan guutamaa kan keessatti walqixxaatu ilmi namaa abalu shuumamaa abalu muudamaa hin jedhu seeri rabbii hundaafuu seeruma uumaa rabbii keessaa waan akka ilma namaa kabajamu hin jiru gaafadhu ulamaa walaqad karramnaa kan jedhe rabbuma namummaa isaa qofaan kabajamaa akkasuma barsiisan ashraf al-quramaan islaamummaan isaan addunyaatti waaman amantii jaalalaa amantii namoomaa namni rabbitti amanee dirqama obboloomaa imaanii tokkoomsee jabeesse firoomaa amantii tokkummaa amantii gamtoomaa amantii nageenya amantii misoomaa amantii beekumsaa amantii qaroomaa diinii doyna balfee barsiisu arjoomaa jireenyuma jechuudha amantiin islaamaa gooftaa qalbiirra nuu keessa diin islaamaa faamiisi kadhannaa sabriif istiqaamaa yaa rabbi yaa rahmaan nu faamsiisi diini nu kenni milkii biyya lamaanii gooftaarra nu gahee galata galfanne hijraan dabre dhumee haaraa jalqabanne waggaa ga'uu kana namni hundin arganne karaa tafee garii nasiin dabarfanne hanga nasiifa feenyuufuun himamne dikka dhufti osoo abbaan quban qabne waan kana yaadachiisumaaf deddeebifne waggaa dabre maaliin finnee dabarsine fagaafannume osoo hin gaafatamne baatii 12 maaliin fayyadamne amrii diinii duniyaa maaliif maal kasabne khayrii maal hojjenne borii bolkaayyenne gumii biyya lafaa qooda maal fudhanne kaazinaa khaliqaatti maal guduunfanne bu'aa maal buufanne khayrii maal kuufanne maaliif maal tolchine maal faa balleessine fayyaa rabbiin nuu kenne maaliin hojjechiifne maal faa niyyachiifne maal faa dubbachiifne nama beeynuuf kan beeyne meeqa mufachiifne meeqa gammachiifne meeqa gufachiifne meeqa kabachiifne meeqa tuffachiifne arrasee ganama lubbuun jiru taane of to'achuun gaariidha of duuba millanne osoo nuti hin beeyne argama dhabamne nuu kenne milkii biyya lamaanii namni zaata laalee nu si'a gaarii namaa waan nuti dho isaan balleessinu yaajamaa utuu rabbiin nu saaxilee tokkoon nama maaltu danda'e jaa walii dura deema silaa wal baqachuun keenya maal shakkamaa yaa argaa dhagahaa keessa qalbii namaa si biratti maqaan keenya maal jedhama galmeen keenya bor maal jedhame waamama dhuga dubbataa moo fakkeessituu namaa zaalima kaayinee dhamoo amanama garuu rahmanni isaa yoomuu kajeelamaa yoo hanga fedhe baay'ate yakki namaa isatti deebinaa namaa faraarama rabbitti deebi'uun hin qabu baalamaa yeroo nama neeguu keessattuu hin nama inni nuu gabaabaadha inni nuun sardamaa fagaatu dhiyaatus duniyaan gabaabumaa hamma dhiyeeyyifuun achi dhiyaatama wanni irra taadeemuu marsinuma dhumaa jiruun biyya duniyaa har'aa miti ammaa واغفر لنا يا رحمن رحمتك اتني نكن ملكي بيا لماني يروان نبتي نمائي كنتاني عمريني كغافا خلقم نراكاني الرجو ملواني دامن تاني نموي ملكمنا بكرانا فمني بيا فقودكو ملندي بيامني nu eeggata yoo nuuf dagachuu baanne har'asee ganama lubbuun jiru taane biyyi duniyaa carraa dhawtuu fayyadamne hariiroo nuuf rabbiin jiru qajeelfanne